bilbila keessan gaafa isin lafa keessanii yookiin chaarjii godhatanii hawwatan namni biraa eeyyama keessaniin ala bilbila keessan fuudhee namatti bilbilees rakkisa yoo ta'e akkamittiin koodii fayyadamtanii akka inni bilbiluu dandeenye godhachuu dandeessanu isinitti argisiisa. Namoonni viidiyoo kana daawwachaa jirtan YouTube chaanalii Abbii Oromoo subscribe gochuudhaan maatii ta'anitti dabalamaa isiniin jecha. Egaa bilbiluma keenya gaafa nuti lafa keewwan yookaan chaarjii godhannee baane namni tokko eeyyama keenyaan ala bilbila keenya fuudhee nu rakkisaa yoo ta'e akkamittiin akka inni bilbiluu dandeenye isinitti argisiisa. Koodiin kun urjii 31 maslaalii jettanii irratti bilbiltu jechuudha. Erga irratti bilbiltanii haala kana isin fida sarviisii wasiina bildeedeetii jira. Okay jettanii irraa baatu. Kana erga koodii kana galchitanii namni kamiyyuu bilbila keessan fuudhee gara nama fedheetti bilbiluu hin danda'u jechuudha. Sana booda koodii kana ofirraa kaasuudhaaf maslaalii 31 ammas maslaalii akkasitti galfannee irratti bilbilaa jechuudha. Yeroo irratti bilbillu haala kana nuuf fida sarviis has been disabled jira. Okay jennee keessaa baana jechuudha. Bilbila kan keenya kana booda bilbilachuu ni dandeenya. Gaafa bilbila keessan biraa baatan urjii 31 maslaalii jettanii koodii kana galchitanii irratti bilbiltanii lafa keewwattanii baatu. Namni kamiyyuu bilbila keessan nuuf fuudhee namatti bilbilee isin rakkisu jechuudha. Garuu gaafa bilbila keessan nuuf fayyadamtanu yookiin namatti bilbilachuu barbaadanu maslaalii 31 jettanii irraa kaafattu jechuudha. Egaa kana cheekii gochuudhaaf ammuma bilbila harka keessan jiru koodii kana galchaatii ilaalaa isiniin jedha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinuti nagayaan tura. Bye bye.